Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarraa qophii kenna ardaa ispoortii qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qophii kenna ardaa ispoortii har'aa qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa kennaatti nu hordofaa isiniin jenna. Mata duree kenna jalqabaan waancaa Afrikaa biyya qopheessite dabalatee biyyoonni afurii walakkaa xumuraatiif darbuu isaanii kan ilaalu ta'a. Waancaan Afrikaa diraamawwan hedduun kan guutamee fi taphattoonni ga'umsaa adda addaa qabanis irratti argamanii jiru. Amma biyyoonni afurii walakkaa xumuraatiif darban adda baheeti jira. Biyyi Didier Drogbaan waancaa Afrikaa kan keessummeessaa jirtu Ivory Coast tokkodha. Ivory Coast sadarkaa tapha ramaddii biyyoota 16 keessaa galuuf taasifameen kuftee kan ooltee xiqqoomaaf dabartee turte. Isaayyuu olmaa Morokkoon kan ofii isiitii booda keessaa kuftee iseedhaaf ooltee dabartee jirti. Ivory Coast ergaa gara jalqabaa ga'umsaa gadi aanaatti jalqabdee tarkaanfiiwwan hanga leenjisaa isii ari'utti fudhachuudhaan of fooyyessitee turte. Amma kunoo waancaa ofii kiyyaa qopheessee osoo ijji kiyyaa ilaaluyyuu dabarsee hin kennu waan jettu fakkaatti. Bal'ina gabaasa kanaa immoo suur-sagaleedhaan akka itti aanutti daawwadha. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaaf, ispoortiin guddinaaf, ispoortiin jaalalaaf. Tapha maalii waliin taphataniin taphataan tokko kaardii diimaadhaan tapha daqiiqaa 45 jalqabaa irratti jala ari'amee osoo abdiin kutin taphachuudhaan mo'atanii dorgommii jalqabaa ajaa'ibaa ture. Maaliin goolii Beenii Dargeleen lakkoofsiseen hanga daqiiqaa 90tti dursa qabatanii turani. Garuu daqiiqaa 90ffaa irratti taphataan Saayimaan Andireeraan Ivory Coastidhaaf lakkoofsiseen taphni sanbata galgalaa sa'aatii 12 irratti ture. Kun gara daqiiqaa dabalataa 30tti akka darbu taasise. Daqiiqaa dabalataa xumurameera gara rukuttaa peenaalitiitti darbame jedhame fishkaan afuufamuudhaaf qofti eeggamaa osoo jiru. Daqiiqaa 122ffaa irratti goolii Diyaakteen Ivory Coastidhaaf lakkoofsiseen amma gara xumuraa walakkaatti darbitee jirti. Odiloon Kaasonoo boqonnaa duraa kaardii keelloo 2 jalaa kan dirreedhaa ari'ame Ivory Coast diraamaa kana fakkaatuun dirreesii irratti deeggartoota isaanii akka burraaqan taasifte. Warri maaliis salphaa hin turre garuu kubbaa miilaati waan ta'eef tokko mo'achuun isaanii dirqama. Ivory Coastiin as geetti jedhamees tilmaamamee hin jiru. Tapha waancaa Afrikaa nuusa xumuraa biyyoonni galii malee kan xumurame kan Keeppi Vaardii fi Afrikaa Kibbaa gidduutti sanbata halkan sa'aatii 5 booda gaggeeffamedha. Tapha daqiiqaa 30 dabalataa irrattis biyyoonni lamaan goolii walirratti lakkoofsisuu hin dandeenye. Garuu gara kubbaa peenaalitiitti adda bahutti yeroo seenanitti diraamaatu mul'ate. Amballii fi karra eegaan Afrikaa Kibbaa kan ta'e Rooniwinii Wiiliyaamsitti namni galchuu hin dhabame. Kubbaa itti dhiitamu hundaayyuu kallattiisii itti ergamtu osoo hin dogongorin akka pilaastikiitti dhifamee kubbaa kabbalee mana keessa buusuu dhorkee ture. Karra eegaan Boofaanaa kun ga'umsa ajaa'ibaa agarsiisuudhaan rukuttaa peenaalitii 4 oolchuudhaan biyya isaa akka walakkaa xumuraa qaqqabdu taasise. Gareen biyyaa Odola Bicuu Keeppi Verdiin ajaa'iba turani. Kubbaas harka 51 to'atanii turani. Yaalii goolii galchuus hedduu taasisanii jiru. Karra eegaan jaraasi salphaa hin turre. Yaaliiwwan goolii ciccimoo oolchee ture. Garuu maal godhare dubbiin akka garaa ta'uu diddee fi kubbaa miilaati waan ta'eef. Tapha nuusa xumuraa jimaata galgala tureen ammoo Naayijeriyaa fi Dimokiraatis Riippaabilik Koongoo xumura walakkaatiif darbanii. Naayijeriyaan Angoolaa mo'attee yoo darbitu Dimokiraatis Riippaabilik Koongoon ammoo Geenii mo'attee darbite. Roobii boruu gurraandhala 7 bara 2024 Naayijeriyaan tapha walakkaa xumuraa Afrikaa Kibbaa waliin taphatti. Tarii kun Afrikaa Kibbaatiif moo'icha Naayijeriyaan bara 2000 irratti goonfattee aloo bahuudhaaf carraa uumeefii laata kan ilaallu ta'a. Haala rakkisaa tureen gareen itti ramadamte keessaa darbitee kan xumura walakkaadhaaf qaqqabde biyyi waancaa Afrikaa qopheessite Ivory Coastiin ammoo Dimokiraatis Riippaabilik Koongoo waliin kan taphatu ta'a. Tapha nuusa xumuraa jimaata galgala tureen ammoo Naayijeriyaa fi Dimokiraatis Riippaabilik Koongoon xumura walakkaadhaaf darbanii turani. Qabxiin kenna kan itti aanu Arsenaal dilbata galgalaa Piriimeer Liigii Ingilizii dursaa kan jiru Liibarpuuliin taphaan caalee mo'atee jira. Arsenaal taphaanis carraa goolii uumuunis Liibarpuuliin caalee mo'ate.
Taphataa sarara duraa Gabriel Jesus miidhamaan dhabuullee Arsenaal sarara gidduutti olaantummaa qabaachuudhaan Liverpoolin akka yeroo kaanii socho'uu dhorkee ture. Arsenaaliif Jorginhoon sarara gidduu kana sirriitti to'atee ture. Tapha kanarrattis Jorginhoon taphataa cimaa guyyichaa ta'uun yookaan man of the match jedhameetiin jira. Arsenaal abdii waancaa argachuuf qabdu itti fufsiisuudhaa fi mo'amuu hin qabdu kan jedhu immoo barreessaa kubbaa miilaa BBC Phil Makaneeti. Taphni dilbata galgalaa Arsenaaliif mo'achuun hamilee dabalataa yoo ta'u dorgommii waancaadhaaf taasifamu caalaa hawataa ta'aa akka itti fufuu taasiseetii jira. Arsenaal tapha kana mo'ameera osoo ta'e liigichaa dursaa kan jiru Liverpoolin qabxii 8 adda fagaachaa ture. Mo'achuu isaanii hordofee garuu amma qabxii Arsenaal caalee jiru qabxii 2 qofaan dhiphateetii jira. Yeroo baay'ee Liverpool Arsenaaliif kilaba rakkisaadha. Arsenaal yeroo darbee dirree Liverpool irrattis akka kaleessaa kana itti hin tulle ture. Kaleessaa garuu boqonnaa duraan daqiiqaa 14 irratti gooliiwwan miidhagduu Bukaayoo Saakaan lakkoofsiseen warra Ganaarsii dursummaa qabatanii jiru. Taphni daqiiqaa 45ffaa jalqaba dhumachuudhaaf wayitaa jedhutti garuu goolii taphataan sarara ittisaa Arsenaal Gabriel Magalhaeshen dogongoraan ofirratti lakkoofseen Liverpoolin walqixaa ta'anii boqonnaa dura ba'anii jiru. Boqonnaa booda garuu Arsenaal tapha bilchina qabuun goolii 2 dabalatanii 3-1dhaan Liverpoolin adabanii jiru. Goolii boqonnaa booda Arsenaaliidhaaf kan lakkoofsise Gabriel Martinelli fi jijjiiramee karaa dirreetti kan gale Trossardin turani. Bal'ina isaa suur-sagaleedhaan akka itti aanutti daawwadha. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Tapha boqonnaa booda Arsenaal qaawwa Liverpool uumuu danda'an adamsuudhaa fi wal qoratanii waan galan fakkaata. Taphattoonni Liverpool jijjiiramanii galan dhiibbaa Arsenaal irratti cimsuu malu kan jedhus shakkii tureera. Haa ta'u malee Arsenaal haala gurmaa'insaa akka galan kan agarsiise saffisa Liverpool ittiin kubbaa qabatanii karra eegaa Arsenaal irratti dhiyaatan dabaluurraa hirrachaa deemuu isaati. Faallaa Arsenaal ammoo Liverpool sarara ittisaa irratti dogongora uumanii jiru. Fakkeenyaaf dogongora taphataan sarara ittisaa Liverpool Virgil van Dijk karra eegaa isaanii Alisson irratti uumuun fayyadamuudhaan Gabriel Martinelliin Arsenaaliidhaaf goolii lakkoofsisuun dursa akka qabatan taasise. Gooliin sadaffaan Trossard galchaa ammoo miidhagina addaa kan qabuu fi akkasuma cimina taphataa kana kan mul'ise turedha. Arsenaaliif ammoo akka mo'aman kan mirkaneessedhaa fi Arsenaal dheengadda mo'achuun isaa dorgommiiwwan waancaa Premier League kilaboota 3 gidduutti ta'uu kan agarsiisedha. Kunis Arsenaal, Liverpool fi Manchester City gidduutti ta'a jedhudha. Kanaan olitti ammoo tapha bara dorgommii kanaa keessatti cimaa fi eeggamaa ta'e kilaba akka Liverpool mo'achuun Arsenaaliif hiika guddaa qabaataas jedhani. Miirri dirree Arsenaal Emirates keessatti tures addaadha. Qe'ee miilaa tokkoon dhaabanii amballi Arsenaal Martin Odegaardin akka addaatti gammachuusaa ibsatanii turani. Tapha booda Odegaard ogeessa kaameraa kilaba Arsenaal irraa kaameraa fudhatee suuraa yeroo kaasu ture mul'atee jira. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan ammoo haala kanaan dura adda ta'een gammachuu ibsataa ture. Akkaataa leenjisaan Liverpool Jordan Klopp itti gammachuusaa ibsatu keessaa Arteetaa dabalatee sarara istaadiyeemii qabatee akkuma jabbii xaallootti burraaqee Mikel Arteetaan waancaa akka fudhatu tilmaamni guddaan kan kennamuuf Manchester Cityn injifannoon Arsenaal kun gammachuu guddaa akka isaaniif uumu shakkii hin jirus jedha. Sababni isaa Liverpool gatee deemaa jiru dhaabuu waan ta'eef kanaaf ta'uu hin oolu. Leenjisaan Liverpool Jordan Klopp barana booda Liverpool nan gadhiisa jechuudhaan karoora qabu gaafa dubbatee leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan immoo isa booda rafeen bulaas jedhee jira. Kana jechuun Jordan Klopp hirriba isa dhorge jechuudha. Kanaaf Arsenaal Liverpool mo'uun isaanii mo'insaaf gammachuu isaanii ibsatanii Manchester Cityn tapha kaleessaa Brentford waliin taphateen 3-1 mo'atee jira. Manchester Cityn taphoota tokko isaa osoo qabu qabxii 49 sassaabatee sadarkaa lammaffaarra jira. Osoo tapha tokko isaa hafan
mo'atee ammoo qabxii isaa gara 52 ta'etti Liibarpuulin bira darbuudhaan tokkoffaa ta'a jechuudha. Taphataan Arsenaal Declan Rice bara kana baasii qaalii ta'een paawundii miliyoona 500 bitamuu isaa sirrii akka ta'e mirkaneessee jira. Gatii Arsenaal itti baase kun kan maluufidhaas jedhanii jiru. Rice yeroo sirriitti bakka sirriitti yeroo hunda argamaa jira. Kaleessa Arsenaal sarara gidduu to'achuudhaan qabxii barbaadan akka argatan kan taasise tokko gahee taphataa kanaati. Gabriel Maarshilliin goolii lakkoofsisuun alattis karaa qarqara bitaatiin taphichi akka ho'ee itti fufu taasise. Kubbaa qabachuudhaafis mo'achuu akkasumas immoo saffisaan fudhatee ce'uudhaafis sochii Maarshilliin taasisu miidhagaa addaa qaba kan turedha. Kubbaa qabachuun to'achuu akkasumas immoo saffisaan fudhatee ce'uudhaafis sochiin Maarshilliin taasisu miidhagina addaa kan qabu ture. Tapha Piriimeer Liigii dilbata ture biraatiin Maanchister Yuunaayitid West Haamin 3-2 mo'ateera. Goolii Maanchister Yuunaayitidiif kan lakkoofsise ammoo Hoojluundi tokko akkasuma Girnaachoon ammoo 2 gumaachuudhaan xumuranii jiru. Cheelsiin ammoo Wolvisiin 4-2 mo'atee jira. Qabxiin keenna sadaffaan Liyoonel Meesiin tapharraa hafnaan deeggartoonni gatii tikeettii keenyaa nu deebisuu qabdan jedhanii jiru. Hongi Kongitti deeggartoonni Liyoonel Meesii taphachuu dhabuutti aaranii kilaba Inter Miyaamii dheekkamsa isaanii ibsataa turani. Inter Miyaamiin Hongi Kongitti kilaba XI jedhamu waliin tapha michummaa taphachuun 4-1 mo'atanii jiru. Liyoonel Meesiin ni taphata jechuudhaan deeggartoonni 40,000 ammoo istaadiyeemicha galanii turani. Haa ta'u malee miidhamaa isaa mudateen Meesiin taa'umsa jijjiirraa irratti hafe. Taphataan gannaa 36 waancaa addunyaa mo'atee Liyoonel Meesiin taphichaa irratti hirmaata jedhamee eeggamaa ture. Abbaan qabeenyaa kilabichaa Deevid Beekaan yeroo ergaa dabarsaa turetti deeggartoonni maallaqaa keenya nu deebisaa jechuun itti iyyaa turani. Bulchaan Hongi Kongii Meesii yoo xiqqaatee daqiiqaa 45 taphata jedhamee walii galamee tures jedhanii jiru. Barreessaan birii aadaa ispoortii fi turizimii Hongi Kongiin Keevin Yaangiin Meesiin ni taphata jedhamuun qondaalonni mootummaatiin irra deddeebiidhaan himamaa tures jedha. Miidhamni Meesii mudatee jabaa waan ta'eef taphicharraa akka hin hirmaanne taphni jalqabuudhaaf yeroo daqiiqaan 10 hafan nutti himames jedhee jira. Akkuma kana dhageenye Meesiin deeggartoota waliin wal arguu barbaaduun akka inni dirreetti bahee deeggartoota isaa waliin wal dubbisuu fi badhaasa fudhatu jedhanis jiru. Akka carraa tahee akkuma hundi keessan argitan kunis osoo hin milkaa'in hafee jira. Mootummaan dhimma kana ilaalchisee ibsa baaseen Meesiin har'aa taphachuu dhabuu isaatiin mootummaan akkasumas immoo jaallattoonni kubbaa miilaa qindeessitoota dorgommichaatiin akka malee mufannee jirraas jedhanii jiru. Kanaaf deeggartoota kubbaa miilaa hundaaf ibsa kennuu qabaas jedhanii. Bal'ina isaa immoo suur-sagaleedhaan akka itti daawwadha. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaaf, ispoortiin guddinaaf, ispoortiin jaalalaaf. Dabalataan MSAC'n qindeessitoota dorgommicha tiitilarii Aasiyaa jedhamaniin doolaara Hongi Kongiin miliyoona 15 yookaan immoo USA miliyoona 1.5 ta'uu kennuu ibsee jira. Bakkichaaf ammoo dabalataan doolaara Hongi Kongiin miliyoona 1 kennuu himeeti jira. Haa ta'u malee qindeessitoonni dorgommichaa tiitilarii Aasiyaa sababa Meesiin hin taphannee fi maallaqa jedhame akka hin gaafanne himanii jiru. Hoogganaan tiitilarii Aasiyaa Meeshiin Laamuweeriin waan gaariin qophaa'ee akkasitti xumuramuu isaa fi hedduun gaddaas jedhee jira. Kanaaf maallaqa mootummaan Hongi Kongi irraa argachuudhaaf turan doolaara Hongi Kongiin miliyoona 16 ta'u akka hin gaafanne ibsanii. Istaadiyeemii Hongi Kongi galanii Meesii daawwachuudhaaf namoonni 38,323 ta'an doolaara 101 mataa mataatti kaffalanii jiru. Haa ta'u malee Meesiin osoo hin taphatin hafe miiltoon isaa Luis Suarez ji'a Amajjii darbee kana kilabichaatti kan makame miidhama jilba isaarra mudateen innis osoo hin taphatin hafe boqonnaa booda deeggartoonni Meesii barbaanna jedhanii akka malee iyyaa turani. Haa ta'u malee Meesiin taa'umsa jijjiirraa irra taa'uudhaan taphicha miira deeggartoota isaas daawwachaa ture. Dhumarratti Deevid Beekaan deeggartoota argamuu isaaniif galateeffachuun yoo jedhu
iyya gurra isaa cufanii turani. Qindeessitoonni sagantichaa Meesii fi Suwaares taphachuu dhabuu isaanii kilabicha irraa odeeffannoon arganne turre jedhanii gabaasanii jirani. Akka haakimoonni isaanii jedhanitti lamaan isaanii Meesii fi Suwaares illee tapha kana irratti hirmaachuu hin danda'an. Leenjisaan Inter Miilaan Jeraardi Maartiniyoon miira deeggartoota ni hubannaa, Meesii fi Suwaaresiin taphachuu dhabuu isaanii hedduu nu gaddisiiseera. Garuu kun murtoo haakimoota keenya dabarsan waan ta'eef dhiifama gaafannaas jedhee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa qophiin keenya ardaa ispoortii irraa torban kanaaf qopheeffannee kanneen armaan olii turani. Qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammad ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo marjamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafa waliin turtii gaarii isiniin jenna.